Viidiyoo sila dhaggeeffannee haaromsinee irratti parsantii lamarraa argata uummanni kan jedhu jira. Yeroo kana laaltu Jawaar gaaraaf warra dakaaf warra gaaraa jidduu garaagarummaa wayii waan deemaa jirtu fakkaatu ati akkamitti ilaalta? Warri gaaraa hin nyaatte. I don't have evidence yet, but I will get it. Ammatti ragaan qabu garuu ragaan an argadha. Nyaatanii di malee namicha kanarraa nyaatanii di malee ekspertoonni dhimma naannoo kubbaa'onni laayisansiin kun akka haaromne jedhan. Ogeeyyoonni seeraa haaramuu hin qabu hin danda'u jedha. Uummanni biyya guddaa amma xiqqaatti abbaa gandaati akka abbaa gadaatti bulchaa gandaati hanga bulchaa godinaatitti hafuu qaba jedhan. Yoo amma jijjiirame malee Lammaa Magarsallee hafuudha kan jechaa jiru. Mama Jiloollee amma kaleessa waan irra kanarratti barreessee jira. Bulchaa godina Shawaa Kibba Lixaati nama ittiin godina Lisaanillee amma dura bulchaa ture. Yeroo aadaa fi beeksisaa keessa nama ture. Ani mootummaa san keessa namu Oromoo wanni kun haaramuun sirri jedhu hin agarre. So what is the secret? Maali wanni? Tokkoffaa seerri waan kana akka haaramu dirqisiisu hin jiru expire godhee jira. In fact godhoo expire iyyuu godhuu baate environmental wanni dhimma faalamni dhimma naannoo irratti inni godhe kuni odoo kontraanni isaatu kan active ta'u taate haqsiisuudhaaf kan danda'amudha. Eega expire godhe rabbiin harka isaatti waan kana baase deebisanii isa haaromsuun immoo maali? Ani naangalaan jiru. Eenyu waan kana akka godhe in fact mootummaan naannoo Oromiyaatiif OPDO'n yoo dhugaa ibidda kana jalaa of baasuu barbaadan eenyu Alaamuddin irraa nyaatee waan kana akka haaromse irra gahuu danda'u qaba. Maaliifi kuni zulmiidha. Kuni hirmii nyaachuudha dhugatti waan kana irratti seenu. This is not right. This is absolutely wrong. Kanaafi waan Oromoon cufti mormaa jirtu. By the way, midroo qofa miti. Kubbaaniyyaaleen Oromoo osoo hin fayyadin qabeenya uumamaa Oromoo saama keemikaala biyyee bishaanitti naqaa jiran kuni bakka hunda jiran godinoota hunda keessa jiran kubbaaniyyaaleen kuni poolisii cimaa hordofamanii tarkaanfii yoo irratti hin fudhatamne taate rakkoon jira.